Hayyee akkam ooltan nagaa ooltanii marti keessanuu egaa kaleessa sa'aa boodaa irraa jalqabeeti marsaan sooshaal miidiyaa kun baay'ee dhiphatee jira. Sababni guddaan marsaa kana dhiphise hundumtu akkuma quba qabu waa'ee boru qoodamuudhaa fi kondominiyeemii 51,000 moo 52 jedhu walakka 51 jedha. Dhimma kana ilaallateeti har'a dhiphinarra oole sooshaal miidiyaa naannoo gaanfa Afrikaa jechuudha. Anillee isuma kanarraa waa xiqqoo jechuu barbaade tanani. Dhimmi kun dhuguma dubbachuudhaa fi ho'ullee qaba. Maaliifi sababa guddaa wareegamni guddaan itti kaffalame ilmaan Oromoo kumaatamaan itti wareegaman waan ta'eef dhimma ho'ituu ta'ullee qaba jedheeti ni yaada. Anillee xiqqoo kan akkan gadi ba'ee waa xiqqoo jedhu na jechisiise. Keessumaa mormii ilmaan Oromoo waggoottii arfan darbanii gochaa ture kana keessatti miidhama ga'e kana keessa namuyyuu qooda qabaa yoo xinnaate yoo keessa seeneellee ajjeefamuu sanarraa hidhamuu dararamuu sana keessa qobaachuu baate duuba dhaabbatee jabaadhuu kan jedhe hedduudha jechuudha. Kanaaf anallee waan kun yeroo baay'ee na dhukkubsaa. Sababni isaatis wareegama ilmaan Oromoo sababa kanaaf wareegamantu yeroo hunda sammuutti nama dhufaa jechuudha. Keessumaa waa'een warraaqsa biyyattii sanaa gaafa ka'u jechuudha. Kanaaf amma inni guyyaa kaleessa guyyaa walakkaarraa kaasee dubbiin ho'aa ta'e kun manni 52,000 kun kan amma qoodamuudhaaf deemaa jiru kun isa ilmaan Oromoo buqqisee irratti sararame kana moo silaa isuma Finfinnee keessatti ijaarame ta'inna maaliif akkanii na shakkisiise. Tarii yoo isa Finfinnee keessatti ijaarame boru carraadhaaf dhiyeessuudhaaf ta'e yoo ta'e dogoggoran qaban jedhee jaada. Dogoggorra yoo qabaatanillee ilmaan Oromoo sababa fincila kanaatii fi sababa mootummaan TPLF duula gamaa gamanaa itti bane ummata miiliyoona 1 ol buqqa'ee jiru kana isa keessa mana ijaaramee lafa jiru kanarra qubsiisuu kan jedhu sanaaf oolchuu hanqachuun isaaniiti tarii komachiisuudha mala. Mana Finfinnee keessatti ijaarame yookaan kondominiyeemii Finfinnee keessatti ijaarame yoo ta'e sanamaa gochuu didaniidha komachuudha malla. Tarii carraadhaaf dhiyeessuu yookaan warra kondominiyeemii ijaaruudhaaf gurmaa'ee fi qooduu yookaan carraadhaaf dhiyeessuu yoo ta'e isa Finfinnee keessatti amma kana rakkoo natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee Finfinneen daangaa qabdi. Daangaa sanaa dhala hamma kiiloomeetira meeqaa fagaattee Oromoo buqqistee irratti ijaaramaa jira jechuudha uummata Finfinnee keessa jiraatu kana qubsiisuudhaaf. Yoo isa sana qooduudhaaf taate inni kun dhuguma dubbiidhallee dubbii ta'ullee qaba. Isa kana odoon kara dubbii sanatti hin seenini dhuguma beekumtii itti aanaa kaantibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa beekumtii isaatiin dhugumaan Finfinneen alatti kondominiyeemii ijaaraman kana hiruudhaaf yoo taate innummaanuu rakkoo keessa jiraachuu argaa jechuudha. Rakkoo keessa jiraachuu isaa mul'isaa jechuudha. Malee magaalaa Finfinneetiin alatti wanti ijaarames Oromoonni buqqa'anis
gaaffii sababa kanaatiin ka'ee wareegamni ilmaan Oromoo kaffalanii deebii hin argan. Odoo sanaaf deebii hin kennin manneen ijaaraman kana kondominiyeemii ijaaraman kana hin qoodu yoo taate ammallee bakkuma maastar pilaanii sana hojiirra oolchuurra jiru jechuudha. Sila amma kan nuti isaanirraa eegaa jirruu fi kan lafarraa harkisaa kun waggaa eeguma jijjiiramni kun jedhameeyyuu waggaa ta'uutti jira. Eegamoo taayitaa fudhatanii sila kan isaanirraa amma eegaa jirru rakkoo Oromoo buqqa'ee naannoo sanarraa buqqa'ee amma guyyaa har'aatti bo'aa jiranii. Gaaffii ilmaan Oromoo sababa kanarratti wareegaman sanaaf deebii gahaa ta'e qotee bulaa naannoo sanarraa buqqa'e sanaa fi qubsiisanii sanarraa kan hafe waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaatiin lafa ijaarame sana eega murteen daangaa Finfinneetii fi yookaan gaaffinumti magaalaa Finfinneetutu Oromoodhaaf deebi'ee booda ijaarsi ijaarame kuni kara tarkaaffitti seenamaa kan jedhu kan eegaa turre jechuudha. Laala gaaffin ilmaan Oromoo gaafatan isaan illee taayitaatti fide. Deebii otoo hin kennin lafarra harkisanii asiin ga'uun ammallee rakkoo hamaatti mootummaa kana oofaa jira jechuudha. Mootummaan jijjiiramaa of hin jedhu kun amma rakkoo hamtuu keessa seenutti jira jechuudha. Odoo gaaffii ilmaan Oromoo gaafatanii itti wareegaman kan akkuma taayitaatti dhufanii lafarra harkisuu dhiisanii deebii kennanii fiiru ta'e silaa har'a rakkoo walxaxaan har'a keessa seenaa jiran kun hin jiraatu ture. Silaahuu gochaan hojiinumti isaan jalqabayyuu tokko jedhanii jalqabuun isarraa jiraachuu ture. Sababaa fincila kana kaasee fi mootummaa kana jijjiire mootummaa kana bakkaan ga'e kana deebii sana deebisanii hojii gara biraatti seenutti isaanirra ture. Kana amma guyyaa har'aa eegamaa jira. Oromoonis eegaa jira. Qeerroof qarreenillee eegaa jira. Maatiin warra ijoollee ilmoo isaanii itti dhabanillee kana eegaa jiran. Deebii kana mootummaan lafarra harkisuun isaa maaliif akka ta'e nuuf galaa hin jiru jechuudha. Ammallee naanna'ee rakkoo guddaattiin kan deemu. Kareessallee rakkoon biyyattii sanaa kan ta'ee warraaqsa kana daangada hamma daangaatti sochoosee mootummaa kana sadarkaa kanaan ga'e waan naannoo Finfinnee kanaa fi waa'ee maastar pilaanii kana. Ammallee mootummaa kana kara hamtuutti kan oofaa deemaa jiru rakkoolee isaan irraan gahaa jiru dhimma Finfinnee kana. Abadan Oromoon jaarradhaaf itti miidhame Finfinneedha. Irra caala immoo waggootii gabaabduu kana keessa wareegama guddaa itti kaffale. Godaannisa bara baraan hin dagatamne. Silaa mootummaan kun gaggochuun isarra jiraate silaa deebii kana deebisee guyyaa har'aa kana silaa siidaa wareegamtoota ilmaan Oromoo sababaa fincila kanaatti wareegamanii ilmaan Oromoo sababaa fincila kanaatiin kabajaa ayyaana irreessarratti dhumanii Finfinnee annuura Oromiyaa gubbaarratti siidaa ijaarutu ture. Deebiin hundumtuu deebi'ee waarrate jechuudha. Kana gochuun maaliif akka isaan hanqise ammallee nuuf galaa hin jiru. Kanaaf har'a yoo dhuguma amma nama boru qoodamu kun naannoo kanarraa ta'e wanti jedhamillee nama rakkisa mootummaan kun ufiin rakkoo keessa of keessuu bira darbee waan gara biraatti oofaa jira jechuudha. Kanarraan kan hafe lafarra harkisuun deebii kanaa har'a warri kaleessa ilmaan Oromoo Finfinnee jalqabarraa buqqisan ilmaan Oromoo sanyii ilmaan Oromoo achirraa balleessan har'a Finfinnee maqaa jijjiiraniitu maqaa biraa itti baasanii akka Oromoo lafa sanarratti hin jiraanne akka Oromoo lafa sanarratti hin dhalanne lafti suluyyuu odola addaa takka akka taatetti dhiyeessanii mormii gara biraa kaasaa jiranii jechuudha. Mormii hin fakkaan kan namaafillee hin liqinfamne namuma seenaa biyya sanaa dhiisu Oromoo lafa sanarratti dhalate dhiisaati ollaadhuma karaa sanarra darbe tokkollee
kan amansiisuu hin dandeenye sababa godhatanii ajandaa godhatanii sa'aatii 24 kana qabatanii Oromootti duulaa jiranii jechuudha. Inni kunis sababni isaa innumti mana keenya keessatti ta'eetu sadarkaa kanaan nu ga'e. Kaleessa moo akkas dhaggeeffataa ture Iskindir Naggaa namicha ilmaan Oromoo wareegama ilmaan Oromooti mana hidhaatii baate. Daanganumti Finfinnee tuluyyuu haga Burraayyuu haga Sabbataa akka ta'etti haga laga daadhii laga xafoo ta'eetitti dubbataa ture jechuudha. Ammas isa kanaan kan nu ga'e jara kana jara shirriiquun keenya jara kana bakka isaan hin jirre kaa'uun keenya Oromoon jechuu kooti har'a mootummaa biyyattii sanaa kan qabatee jiru Oromoodha jedhu. Oromoo naa bulchu malee bulchaa Itoophiyaati. Gaaffiin Oromoo garuu sanaan adda jechuudha. Gaaffiin ilmaan Oromoo gaaffii Itoophiyummaatiin adda. Har'a Abiyyi achi taa'ee fi miti namoonni gara biraallee bakkee sana otoo jiraatanii kanuma kan ta'aa jiru jechuudha. Tarii gaaffii kana akkuma jalqabne sanaan akka itti fufne kan nu taasise sababaa isaan fincila kana fudhatanii gaaffii uummata Oromoo hin deebisna jedhaniif tarii nuti Oromoon warri wareegama kaffale tasgabbaa'uun isaanii qaawwa isaaniif kennee diinayyuu nutti jabeessinaa laata kan jedhu gaabbii of keessaa qabaataa jira jechuudha Oromoon. Ammallee isa kana keessa deebi'ee kan laaluun isarra jiraatu tiim Lammaa Odeeppaa afi bulchiinsi magaalaa Finfinnee waan kana keessa deebi'ee ilaalee ariitiidhaan deebii ilmaan Oromoo gaafachaa turan dhimma Finfinnee irratti deebii kennuutu isaanirra jiraata. Dheengadda miidiyaa tokko irratti gaafatamanii turan pirezidaanti Lammaani gaaffii magaalaa Finfinnee deebisuudhaaf jennee paarlaamaadhaaf dhiyeessine mormiin gabaa dhaabuu dhaabbannaaniin labsamnaaniin dhaabnee jedhan. Waan sun waa'ee labsii gabaa dhaabbachuudhaaf miti kan dhaabbate innummaan qorannoodha jedhamee paarlaamaadhaaf dhiyaate suni miidiyaa televezyiinii Itoophiyaatiin dubbatame suni irra caalayyuu kan Oromoo miidhuu jedhee Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixaa gareef miidiyaa fi haga dhuunfaatti mormaa ture jechuudha. Anummaanuu dhimma kanarratti viidiyoo yeroo sana waraabee gadhiisetu jira duubatti deebi'anii ilaaluun hin danda'ama. Isa nama waraabu kana wajjin gadhiisuun illee danda'ama jechuudha. Deebiin kun deebii sirrii akka hin taane dantaa Oromoon Finfinnee irraa argata jedhamu suni dantaa Oromoon argatu otoo hin ta'in kan Oromoo balleessu kan boru akka itti deebineellee Finfinnee hin gaafanne nu taasisuudha jedhamee mormame. Mormii sanallee gara dabarsuun namarra hin jiraatu jechuudha pirezidaanti Lammaa. Yoo akkanatti deemna taate Oromoodha miina. Oromoo miidhuu keessa immoo nutummaanuyyuu waan itti dhamaan waan harkaa qabdan kanallee dhabuuf deemtanii jechuudha. Kanaaf deebiin yeroo sana qorannoon yeroo sana dhiyaate sun Oromoo biratti fudhatamaadhaa miti. Kanaaf kan dhaabbate. Malee waa'ee labsii gabaa dhaabuutiin hin turre jechuudha. Kanaaf isa kana asumarratti dhaabaatii mee hin laalla jechuun amma boru manni 52 kuni akkamitti qoodamaa eessaa qoodamaa kan jedhu biruma ga'uufuu jirra. Isa kana boru eeggannaa jechuudha. Inni gara bira ammallee rakkoo guddaa ofitti fidaa jirtu yaa Odeeppa. Oromoon obseet isiniin eegaa jira malee kan itti du'e kan itti buqqa'e dagateetii miti. Maaliif lubbuun namaa argitanii gaafa dabartu sababa qabaachuudha qabdi. Sababni ishii sun immoo lafa kaa'amuudha qaba jechuudha. Oromoo fincileeti kan du'e gaaffii mirgaa gaafateeti kan du'e gaaffii mirgaa sana keessaa tokko illee hin deebine. Oromoo mana hidhaatti guuramaa ture hiikameera warri gara biraatu hiikataniiru. Warri kaleessa maqaa keenyan maqaa Oromoo waan Oromoo fincileef mana hidhaa seenanuu hiikataniiru. Achii baaniillee immoo Oromootti jiru jechuudha. Tokko inni lammaffaa waa'ee afaanii. Waa'ee afaanii waan lafarra isin harkisiisu waan jiru natti fakkaatu. Kan isin morma illee hin jiru waa'ee afaanii kana jechuudha. Ammallee
ariitiidhaan hojiirra ooluu qaba afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u. Ethnic federalism jedhan jarri. Federalizimii sanyummaa, federalizimii afaanii. Isa kana duubatti deebisuu barbaadan. Isa kana immoo odeeffanillee lallaafaa jirti. Jechuun michi maali akka isin dhahe hin beeku. Waggaa 27 darbe kana maqaa kanaan qabsaa'aa turtanii, maqaa kanaan biyya bulchaa turtanii. Federalizimii kana waggaa 27 kana otoo hin ta'in sanaan dura Oromoon itti wareegamaa ture. Gaafa Oromoodha jaarraa tokkoof duubatti deebisnee cabsinee qabnaa jedhanii murteessanii murtee sana Jeneraal Taaddasaa Birruudhaan gahan fincila sanaan dura ilmaan Oromoo qaroon dammaqanii mootummaa Habashaa irratti dammaqanii fincila kaasan. Kana wajjin wal dabalateeti Oromoo maqaa Itoophiyaa numti jedhamtu kun iyyuu jalatti iyyuu cabee buluun barbaachisaa miti. Oromoon bilisa bahuu qabaa. Oromiyaa walaboomuu qabdii kan jedhu irraa ka'ee waggaa 50 dura kan irratti qabsaa'ame jechuudha. Inni kun Oromoo walaboomsu, Oromiyaa walaboomsu, Oromoo bilisa baasuuf jechuudha. Sanaa gaditti hoo maaltu dhufe? Gaafa gamanaa fi warri finciltootu mo'atee mootummaa Dargii kuffisu hireen ofii murteeffachuu haga foxxoquutti kan jedhu sadarkaa olaanaatti kaawame. Itoophiyaa garuu sirna federaalaatii waliin buluu hin dandeenya. Sirni federaalaa suni sabaaf sablammiin of bulchee biyyattii Itoophiyaa jettu immoo akka waliigalaatti akka federaalaatti waliin buluudhaaf kan jedhu jechuudha. Natti fakkaata OPDO'n bara sanaa humna waan kana murteessituu fi humna waan kana diddullee hin qabdu garuu kana jalatti turte. Uummanni Oromoollee akka sanattiin gab jedhee jalatti jiraate hammi jalatti jiraate sun kan fincilaa otoo jiru. Har'a immoo michummaan warra Itoophiyaa takkitti amantii tokko baandiraa tokko afaan tokkootti michummaan nuti isaan wajjin qabaanne maqaan numti federaalizimii jedhamu kun iyyuu ka'uu hin qabuu jechaa jiranii jechuudha. Wanni federaalizimii jedhamu ammuma kanarraa Abiyyi labsii baasee odoo cufe kana ajajaa jiran kana dhiibaa jiran iyyuu maal fedhii miti kana amma dhiibaa jiran ta'uu qaba. Sirumaahuu bira darbame akkamittiin federaalizimiidhaaf mariidhaaf hin dhiyeessinu jedhama. Odeepa harkaan funyoo ofittidhaa jirtan. Keessumaa'uu dhimma federaalizimii ilaalchisee ijjannoon duraan qabaattanii fi egaa jarri immoo ija isinitti babaasanii as deebiin isin kennaa jirtan kan wal fakkaatullee miti, kan wal madaalullee miti, kan isinirraa eegamullee miti, kan isin tuffachiisu malee. Keessumaa waan akkasii taayee danda'a irraa dhagahuun koo anaan akka nama tokkootitti na gaddisiisee jechuudha. Fuula hoompeejii keessanii irratti ba'ee isa kana akkasuma namni miseensa keessan hin taane yookaan namni waan sana hoogganu otoo hin taane namni alaa fidee callisee irratti hin maxxansine waan kuni murteedhaan kan ta'e murteedhaan illee kan ta'uu qabu. Isa kanarratti illee yeroodhaan waan kun haaroomuudhayyuu isarra ture. Haa ta'u jennee akka nuti itti baasnee uummata keenya mariisifnee maaloodhaaf hin dhiyeessine jenne malee mariidhaaf hin dhiyaatu jechuu keenyaa miti. What? Maal jechuudha kun? Bar Oromoon kan waa'ee isinirraa eeggataa jiru ishii tana qabateeti, ishii xiqqoo tana qabateeti. Ishii federaalizimii jedhamtu kanaa jechuudha. Isin dhiisuu dandeessu garuu har'a yoo xinnaate waggaan 27 kun Oromoo qareera, Oromoo isa kaleessati miti. Baga addi bilisummaa Oromoo 91 chaartarii galee 92 bahe gahaadha. Har'a hundee ilmaan Oromoo ijaaree jira biyyattii sana keessatti kan hin sochoone kan socho'uu hin dandeenye jechuudha.
Isin garuu gidduu kanatti baduuf deemtu of eeggannoo hedduu barbaachisaadha. Dr. Abiy illee paartii isaanii maqaa tokko waamnaa jedhanii gochuu hin danda'u mirga isaaniiti. Isinillee sanaaf sirreessuudhaaf yoo amma etniik federaalizimiin kun hin barbaachisullee jettan haga amma lallaaftan kanallee yoo jettan Oromoo sana caala darbee deemuuf jira. Sana caala darbee deemuudhaaf immoo wanti nu daangessu hin jiru, waan Oromoo daangessu hin jiru jechuudha. Kanaaf duubatti deebi'aati yoo dhuguma achi siquu Oromoo wajjin achi siquu nurra jiraataa jettan taate Oromoon akka abdii isinirraa qabaatu yoo taate ammallee federaalizimii amma itti bulaa jirru kana mariidhaaf hin dhiyeessinuu jedha. Warri filannoodhaan moo'ee sagaleedhaan moo'ee dhufe yoo barbaade jijjiiruu danda'a. Oromoon gaafa sana garuu hiree mataa ofii murteeffataa jechuudha. Kanaaf lallaafinni daddaaqinni bakka bakkatti akka akkatti nutti agarsiisaa jirtan kuni akka malee nu miidhee jira, akka malee nurra haasofsiisee jira. Akka malee diina nurra haasofsiisee jira. Sana bira darbanii har'a waan isin dubbatanillee bakka isin dhaqxanillee isin to'achaa jiranii jechuudha. Akkasitti lallaafuu fi mataa gadi qaqqabachuu fi keessumaa deebii Finfinneetii fi waa'ee maaster pilaanii deebisuu hanqachuun keessan bulchiinsi naannoo Amaaraa Finfinnee irraa qoodan qabaa si wajjin nan bulcha kan jedhu isin irratti dhiyeessee jechuudha. Shame. Har'a bulchiinsa naannoo Amaaraa kan Gambeellaa, kan Beenishaangul, kan Tigraayin wanti adda godhu hin jiru. Waanuma takka illee hin jiru. Oromoo buqqisanii, Oromoo saamanii, Oromoo ajjeesanii Finfinnee irra Amaarri baay'inaan qubateera qubataniiru. Irra qubatanii, irra jiraatanii, qabeenya irratti horatanii, har'allee qabeenya isaanii qabatanii jiraachuu ni danda'an kan sana isaan dhoowwan jiru. Garuu isa gara biraatiif Oromoo ajjeefan, Oromoo lafa sanarraa buqqa'e jaarraadhaaf. Yoo akka kanattiin kan dhufan yoo taate gumaa baasuu qabanii qabeenya nurraa manca'e aadaa keenya aadaa Oromoo afaan Oromoo saba Oromoo naannoo sanarraa buqqa'e sanaaf dhiifama gaafatanii gumaa nuu kaffaluuf qabanii odeeffannama sana deemuu danda'utu ishiirra jira. Sana dhiisanii tarra bulchiinsa magaalaa Finfinnee sheerii goonaa kan jirutti as deemaa jiru jechuudha. Kana kan fide ammallee gaaffii ilmaan Oromoo Finfinnee irratti qabu. Gaaffii abbaa biyyummaa ilmaan Oromoo Finfinnee irratti qaban deebisuu hanqachuun keessan kunoo kaabaa dhufanii har'allee mataarra isin taa'aa jiranii jechuudha. Isin mataarra taa'aa jiranii Oromoo garuu mataarra taa'uu hin danda'an. Waan tokko wanti addeessinee waliif himuun nurra jiraatu Oromoon gaafa snaayipariidhaan wayyaaniin mataa keessa reebduu irra caalatti jabaate. Warra kilaashii hidhateef mataa gadi hin qaban. Har'a warra piroopaagandaa fi arraba hidhateef immoo Oromoon bakka ittiin kennu jechuudha. Piroopaagandaa isa miidiyaa irraa sa'aa 24 miidiyaa 60 banatanii irratti ilmaan Oromoo xiqqeessaa oolan kanaaf haga xurii keessaa bakka ittiin kennu jechuudha Oromoon. Wayyaanee dhayyuu kilaashii hiikkachiisee maqaleetti galcheera. Kanaaf Oromoo kiyya dhumarratti wanti ani jedhu Oromoon akka Oromootitti nagaa akkuma jaalatu akkuma nagaa barbaadu warra nagaa barbaadu wajjiniinuu firoomina jabeeffachuu warra nu wajjiniinuu buqqa'e warra nu wajjiniinuu miidhame warra nu wajjiniinuu gabroome warra nu wajjiniinuu aadaa ofii dhabe ammallee hariiroo cimsachuu Finfinnee keessatti bakka hundatti bakka Oromoon jiruuf bakka sabaaf sablammii waldaangeessu waliin nagaa walitti uumu. Keessumaa rakkoon naannoo Beenishaangulitti uumame akka malee nu miidheera. Isa sana kan nurratti hojjate Tigreedha, kan nurratti hojjate ilmaan Tigraayii Ijibbaata nurratti hojjatan. Kan karaa Sumaaleetis akkasuma inni kun karaa qabachaa jira. Haa ta'uutii garuu ammallee halkanii guyyaa
qabsoo keenya cinaatti warra nagaa wajjin jiraachuu warra nagaa barbaadu wajjin nagaa keenya jabeeffachuu. Kana halkanii guyyaa irratti hojjechuun irraa eegama jechuudha. Inni gara biraa baatilee itti aanu lakkoofsi uummataa deemaa jira. Oromoon isa kanarratti baay'ee of eeggannoo guddaa gochuun isarra jiraata waa'ee lakkoofsa uummataa kanarratti. Keessumaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessa fi magaalota adda addaa keessa jiraattan. Oromoo bakka hunda jiraattan. Haga danda'ametti hundumtuu galmaa'u irratti ammoo keessumaa afaan baay'ee murteessaadha. Afaan tokkoffaa lammaffaan dubbadhaa isa jedhamu kana irraa of eeggattanii afaan Oromoo barreessu dubbisu afaan haadha. Afaan lammaffaa tarii Amaariffa jechuudhaaf deemtu ta'a. Hin barbaachisu. Afaan Oromoo barreessu waan achirratti gaafatamu sana afaan Oromootiin alaa akkan guutamu. Inni kun hedduu murteessaadha. Seenaa tokkoon isinitti hima. Bara Haile Sillaaseetu waajjira inni kanaan dura hojjechaa ture tokkotti nama wayiitu qaxaramee hojjechaa ture. Gidduudhaan dargiin balaa irraan ga'ee jennaan jalaa baqatee deeme. Biitti nagaa jedhee gaafa as deebi'u galmee isaa tokko barbaaduun dhaqamee jechuudha. Galmee isaa irratti namticha maal jedhee barreessaa qomoo kan jedhu kuni ilaala. Qomoo kan jedhu kuni wayyaanee miti kan fide. Habashoonni har'a hordoftoonni Minilik gosaa isa jedha hookaan immoo qomoo isa jedhamu kana akka waan wayyaanee fiddeetti kan fudhatan. Miti duruma ture bara Haile Sillaasee. Namni kun bakka qomoo jedhu sanatti maal jedhee guuta? Gaallaa jedhee guuta. Yeroo sana gaallaa malee Oromoo kana namni namarraa fuudhu. Maaliif akkas jettee guuttee jedhee gaafadheen. Bari yeroo sana Oromoo jechuun mataa isaatiyyuu fudhatama hin qabu. Namni immoo ani amma gaallaa jedheen guutee jedhe. Warri gara biraa gaallaa jedhamu irra jedhaniit Amaara jedhanii guutu. Look, gaallaa jedhamuu sana irra Amaara jedhanii guutu turanii. Namicha Oromoo ta'etu Amaara ta'e lakkaa'amaa ture jechuudha. Kanaaf ammas an afaan nan caccabsaa yookaan hin barreessuu hin danda'u sababa jedhuun afaan bakka jedhu sanatti Amaariffa jedhamee guutoota Amaaratti achi lakkaa'amtanii jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti afaan dhaloota dubbachuu dandeessu baattu. Afaan dhaloota keetii kan abbaa keetii kan haadha keetii afaan Oromoo jedhamee guutamuutu irra jira. Isa kana hamma danda'ametti Oromoon waliin gahaa akka kanattiin irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Murteessan biyya sana keessatti amma sagaleedha baay'ina uummataati. Laala lakkoofsa bara darbee kana Amaarri miliyoona maalotiin gadi hir'atee jedhanii bo'aa turan. Sababni isaa maal akka ta'e beektu? Guraagee kaleessa Amaara jedhee uf galmeessaa ture. Beenishaangul kaleessa Amaara jedhee uf galmeessaa ture. Oromoo kaleessa Amaara jedhee uf galmeessaa ture tuyi gaafa lakkoofsa bara amma darbee kanatti Oromoon Oromoo ofiin jedhee Guraageen Guraagee ofiin jedhee lakkoofsi jaraa gadi bu'e. Isa kana isaan akka yakkaatti fudhataniiti wayyaaneetti yakkuuf deeman. Nama keenya nuu jalatti ajjeesee nama keenya maal godhanii? Namni tokko illee jalatti hin duune. Namni akka Oromoo du'e hin jiru. Bara wayyaanee kana keessa. Kanaaf warra gara biraa dhiibbaa irratti godhanii yoo Oromoo ofiin jedhe xureessanii yoo Gambeellaa ofiin jedhe xureessanii akka isaan waamaman taasisan jechuudha. Ammas lakkoofsa uummataa itti aanu kanarratti Oromoon baay'ee of eeggannoo gochuun isarra jiraata. Qabsoon keenya itti fufuu qaba. Ulfaadhaa galatooma.